The Shrutis are the Smritis. Kitaaban Hinduu keessaa kan itti aanu immoo Simritii jedhama. Simritii jechuun isa yaadatamu yookaan hafazamu jechuudha. Akka warri Hinduu jedhanitti Simritiin kitaaba namootaan barreeffame. Warra Riishii jedhamaniin barreeffame. Sadarkaadhaan Shruutiitti aanuudhaan lammaffaadha. Shruutiin kitaaba olaanaadha. Kitaabni Simritii kun Dharmashaastiraa jedhamuunis ni waamama. Sababni isaa kitaaban kunniin ilmi namaa akka dhuunfaatti, akka gosaatti, akkasumas akka hawaasaatti jireenya isaa akkamitti akka gaggeeffachuu qabu barsiisan. Kitaaban Simritii jedhaman keessaa inni ijoon Puraanaadha. Puraanaa jechuun kan durii jechuudha. Kitaabni kun waa'ee gooftaa akkaataa hawaan kun itti uumamee fi waa'ee ogbarruu haasawa. Maharishi Vyas namni jedhamu Puraanaa mujallada 18tti qoode. Maharishi Vyas has compiled the Puranas. Puraanaawwan keessaa inni haalaan barbaachisaa jedhamu Biyaafijiyaa Puraanaa jedhama. Biyaafijiyaa jechuun if dura jechuudha. Kanaafuu Puraanaan kun waan if dura haasawu jechuudha. Kitaaba Biyaafijiyaa Puraanaa Parva 3, Kanti 3, Adhaayi 3, Shilookaa 5 hanga 8 irratti akkana jechuun ibsamee jira. Maleechaan hiriyoota isaa waliin gammoojjii irraa ka'ee dhufa. Maqaan isaa Muhammad jedhama sallallahu alaihi wasallam. Peace be upon him. And Raja Bhoj will give this Mahadev Arab. Raja Bhoj ammoo nama Arabaa kana Panj Garv keessatti qaama isaa dhiqa. Kabajaan isa simata. Ulfina guddaanis akkana jeetti dubbata. Yaa kabajamaa ilma namaa uummata hammeenyaan guutame irratti qabsaa'uuf humna jabaa ijaarree jira. Dubbiin Biyaafijiyaa Puraanaa Parvi 3, Kandi 3, Adhaayi 3, Shilookaa 5 hanga 8 irra jiru kun Maleeshaan ni dhufa ja'a. Akka afaan Sanskriititti Maleeshaa jechuun nama biyya ambaa jechuudha. Hiriyoota isaa waliin dhufa ji. Kunis waa'ee sahaabotaati. Bakka Marustaal jedhamturraa dhufa ji. Akka afaan Sanskriititti Marustaal jechuun dirree cirrachaa yookaan gammoojjii jechuudha. Maqaan isaa Muhammad jedhama je. Sallallahu alaihi wasallam. Raja Bhoj nama Arabaa kana kabajaan isa simata. Yaa kabajamaa ilma namaa jeessa waama. Akkuma beekamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabajamaa namaati. Rabbi subhaanahu wa ta'ala Quraana keessatti suuraa Al-Qalam suuraa 68ffaa afur irratti akkana jedha. Dhugumatti ati amala yookaan naamusa guddaarra jirta. Rabbi suuraa Al-Ahzab suuraa 33ffaa ayat 21 irratti akkana jedha. Dhugumatti ergamaa Rabbii keessatti nama Rabbii fi guyyaa akhiraa sodaatee Rabbiin baay'inaan yaadatuuf hidhannaa gaariitu jira. Dubbiin Sanskriititti fuudhaan inni uummata hammeenyaan guutame irratti qabsaa'uuf humna jabaa ijaaraa jira. Akkuma nuti hundi keenya beeknu wanti kunis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raawwatamee jira. Mul'anni yookaan timbiitiin amma isinii hime kun waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malee waa'ee nama biraa dubbataa hin jiru. Namoonni tokko tokko akka jedhanitti Raja Bhoj jedhamee kan mul'ata kana keessatti himame jaarraa 11ffaa keessa jiraate. Sunis eega Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergama isaanii xumuranii waggaa 500 booda jechuudha. Akkasumas inni hidda dhaloota Raajaa Shilavaan kurnaffaadha jedhan. Uummanni kun wanti hin hubatin tokko ni jira. Mootoleen Masrii maqaa duraa Fir'aawn jedhamuun beekamu. Fir'aawn nama tokko miti, nama hedduudha. Akkuma mootoleen Roomaa Qeesaar jedhamaa waamanitti Qeesaar tokko qofa miti. Qeesaarota hedduutu ture. Haaluma wal fakkaatuun mootolee Indiyaallee maqaa Bhoj jedhamuutu isaaniif kennamaa ture. Kanaafuu Raja Bhoj tokko qofa miti. Raja Bhojota hedduutu ture. Kanaafuu Raja Bhoj jedhamee kan timbiitii kana keessatti himame kun isa jaarraa 11ffaa keessa jiraate sanii miti. Isa jaarraa 11ffaa waggaa hedduun dursee jiraachaa ture. Dabalataan Biyaafijiyaa Puraanaa Parvi 3, Kandi 3, Adhaayi 3, Shilookaa 10 hanga 27 irratti akkana jedha. 10 to 27. The land of the Malechas has been spoiled. There was the enemy who was killed earlier. Now he Dachiin Maleeshaan ni jeeqama. Diina dachii san jeequtu jira. Anillee nama Muhammad jedhamu akka namoota kanneen karaa qajeelaatti fiduu erga. Yaa Raja Bhoj gara dachii pishaachaa deemuun sirraa hin eeggamu. Sababni isaa an arjummaa kiyyaan asumatti si qajeelcha. My kindness will purify you where you are. Then a man with an angelic disposition. Itti aansuun namni maleeyikaa fakkaatu tokko gara Raja Bhojitti dhaquun akkana jedhe. Ishpat Parmaatmaa ergamee Arii Azar midachii kanarratti ni mul'ata. Hordofaan kiyya kun ni kittaanata. Mataa isaarraa eegeen qabu. Areeda ni guddisa. Warraaqsa addaa uuma. Waamicha sagadaa taasisa. Wantoota hayyamaman hunda ni nyaata. Foon bineensota hundaa ni nyaata. Garuu foon booyyeen nyaatu. Inni mukaa fi baalaan hin qulqullaa'u. Inni waraanaan qulqullaa'a. Musalmaan jaamee waamama.
Timbiitiin kun waa'ee ergamaa xumuraa fi golabbii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malee waa'ee nama biraa dubbataa hin jiru. Akka mul'ata kana keessatti himametti hordofaan kiyya ni kittaanata jedhe. Akkuma beeknu musliimoonni kittaanatu. Mataan irraa eegeen qabu jedhe. Rifeensa duubaan akka eegee gad dheeratu jechuudha. Areeda guddisa jedhe. Warraaqsa uuma. Waamicha sagadaa taasisa jedhe. Kun waa'ee azaana nuti musliimoonni goonuti. Wantoota hayyamaman hunda ni soorata. Foon bineensota hundaa ni nyaata. Garuu foon booyyee nyaatu. Rabbi Quraana keessatti bakka afuritti suuraa Al-Baqaraa suuraa 273 irratti, suuraa Al-Maa'idaa suuraa 5 irratti, suuraa Al-An'aam suuraa 6 145 irratti, suuraa Al-Nahl suuraa 16 115 irratti akkana jedha. 115 Hurrimat alaykumul maytatu waddamu wa lahmul khinziir wa ma uhilla li ghayri Allah bi. Baktiin, dhiigni, foon booyyee wanti maqaa Rabbiitiin ala maqaan biraa isarratti ol fuudhamee qalame isinirratti haraam godhamee jira. Quraanni bakka garagaraa afuritti foon booyyee dhoorkamaadha waan nun jeef nuti musliimoonni foon booyyee nyaannu. Timbiitiin sun itti fuudhaan inni mukaa fi baalaan hin qulqullaa'u waraanaan qulqullaa'u jedhe. Musalmaan jedhamanii waamaman jedhe. Mul'anni kun waa'ee dhufiinsa ergamaa xumuraa fi golabbii waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haasawa. Dabalataan piyaa fi ji'a puraanaa parvi 3 adhaay 3 shilookaa 21 hanga 23 irratti magaalonni qulqulluun torban kaashii fasaadaan guutamu. Akkasumas raakshasis fasaada baay'atti. Have been filled with corruption and rakshas. In the land of the Malicha, the followers of the Malicha dharma. Dachi Malicha irratti hordoftoonni Malicha dharma ummata gaariidha. Amaloonni gaggaarii hundi isaan keessatti argamu. Biyya tanatti ammoo fasaada bifa garagaraatiin jiru hunda argina. Yaarishii maqaa gooftaa keetii faarsi jedha. Timbiitiin kunis waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haasa'utti jira. Waa'een dhufiinsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Veedaa keessattis dubbatamee jira. He is prophesied in Atharva Ved. Kitaaba Atharva Ved 20ffaa him 127 mantiraa 1 hanga 14 irratti kuntab suktas jedhamee waamamee jira. Kuntab jechuun xannacha garaa keessatti dhokate jechuudha. Kana jechuun hiikaan mantiraa kanniinii dhokataadha. If dura ammoo waa'ee isaanii beekuuf deemtan jechuudha. Hiikaan biraa ammoo rakkoo irraa bilisa ta'uu jechuudha. Akkasumas nagahee jechuudha. Kun islaamummaan wal fakkaata. Dabalataanis hiikaa wiirtuu lafaa juus ni qaba. Akkuma beeknu Makka wiirtuu lafaati. Rabbi Quraana keessatti suuraa Al-Imraan suuraa 3:96 irratti akkana jedha. Manni jalqabaa kan ibaadaaf qopheeffame bakka. Bakka jechuun maqaa biraa Makkaati. Yeroon amma qabu mantiraawwan 14 irraa akka haasa'uuf naa hin ayyamu. Gabaabumatti waa'ee mantiraawwan 4 duraanii qofa haasa'uu yaala. Atharva Ved kitaaba 20ffaa him 127 mantiraa 1 akkana jedha. Inni narashansaa jedhamaa jedha. Inni kawramaadha. Innis diina 69 irraa tiifamaadha. Mantiraan lammaffaa ammoo akkana jedha. Inni rishii gaala yaabbatu. Mantiraan sadaffaa ammoo akkana jedha. Inni maamaarishiidha. Mantiraan afuraffaa ammoo akkana jedha. Inni vajjaviis reeb. Mantiraan duraa inni narashansaadha jedha. Akka saaniskiriititti nar jechuun ilma namaa jechuudha. Shansaa jechuun ammoo prashansaadha. Galatoonfamaa jechuudha. Kanaafuu walitti ilma namaa galatoonfamaa jechuudha. Kun ammoo qajeelatti hiikaa afaan Arabaa kan Muhammad juuti. Sunis maqaa nabiyyi xumuraa fi golabbii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dabalataan inni kawramaa jedhamee ibsamee jira. Hiikaan kawramaa inni tokko mootii nagaa jechuudha. Nabiin keenya jaalatamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mootii nagaati. Hiikaan biraa kan kawramaa ammoo baqataa jechuudha. Akkuma beeknu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makka irraa gara Madiinaa godaananii jiran. Kanaafuu isaan baqataa turan. Dabalataan inni diina 60 fi 90 irraa tiifame jedhamee jira. Akkuma nuti beeknu jiraattonni Makkaa warri yeroo sanitti diina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turan 60 itti dhiyaatu. Mantiraan lammaffaan inni rishii gaala yaabbatu jedha. Rishiiwwan Indiyaatiis ta'ee Birahamaawwan Indiyaa gaala yaabbatan. Sababni isaa gaala yaabbatuun isaaniif dhorkamaadha. Manusmirtii boqonnaa 11 lakkoofsa 202 irratti Birahamaan gaala yookaan harree yaabbatu jedhamee barreeffamee jira. Kanaafuu namni gaala yaabbatu kun nabiyyii biyya ambaa ta'uu qaba. Mantiraan sadaffaan ammoo inni mahaarishii yookaan maamaarishiidha jedha. Namoonni gariin maamaa jechuun Muhammad jechuudha jedhan. Gariin ammoo rishii jabaa jechuudha jedhan. Mantiraan afuraffaan ammoo inni reeb jee isa bisee jira. Reeb jechuun isa galatoonfamaa jechuudha. Kun ammoo hiikaa maqaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan biraati. Namni nama galatoonfatu Ahmad jedhama.
kunis maqaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan lamataati. One who praises in Arabic is called as Ahmad, which was the other name of Prophet Muhammad.